Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Baga nagaan deebitanii, baga nagaan dhuftan isiniin jedhamee hadha dubbii isinitti dheeressu waan guyyaa sadan kana lola immoo warra Ameerikaa, Israa'eelii fi Iraan jidduu deemaa jiru jijjiirama mul'ate gaggabaabseen warra akka hiree ta'e jalan deemneefan isiniin qooddadha. Kanaaf jalqabarraa kaasaati hamma dhumaatti sabriinaa waliin tura. San dura dhiyoodhuma kana Human Rights Commission walgahii gaggeeffate keessatti biyya amma Israa'eel lafa warra Palestiiniif darbees warra Siiriyaa irraa bakka qabatte kana jira sanumaa habalaaleffannu ka jedhu walgahiin gaggeeffame sana gubbaatti Itoophiyaanis marraa kana miseensa Human Rights Commission kan UN'ti. Sana ka dhiyeesse Chiilee, Kolombiyaa, Paakistaan faatu diraaftii kana dhiyeessee jennaan warri Itoophiyaa namni baay'een akka jedhutti marraa duraatii fi diddaa agarsiiste jedhan Israa'eel mataas walgahii sana gubbaatti hin argamne garuu hin beeku Czech Republic diimaa kan argitanu Itoophiyaa fi Northern Macedonia warra sadan kanatu diddaa agarsiise. Biyyi 34 habalaaleffannu ka jedhu ibsa baaseera kun mata dureen isee Israel settlements in occupied Palestinian territory jedha, including East Jerusalem and the occupied Syrian jedha. Egaa biyyi kudhan inuma calliste akkama Koongoo faa, Dominican Republic faa, Albaaniyaa, biyyi Booliviyaan, Bulgaariyaan, Ecuador, Marshall Islands fi warri UK utunaaf hin jechuudha Itoophiyaa. Ankobareen egaa akkuma nama duraa jenne sanatti assaayooniin ta'us karaa hundaan mirkaneessaa jirti fakkaata. Kana inni odeessi duraas ni qabu kana karaarraa baasnee jennaan warri impaayeraa Iraaniin tumuuf egaa turban kana sabtii faada gubbaatti jidduutti waan deemaa ture dhaga'uun ooltanu jarri akka of himetti xayyaara tokko nu jalaa dhahanii jennaan achirraa warra paayileetii wayii lubbuu baasuuf achi dhaqnee jedhan egaa waa meeqa jagnummaa sana fahiman nama tokko baasuudha maarree keessa seenee roqoo keessa dhokatee achirraa maarree goone baasne jedhan. Ammoo gabaanis rafteen bultu isin immoo akka jedhan lakkisaa jarri kun bakki amma paayiletichi kufe jedhame suni gara gadi eenyuttaansa Hormuuz kanatti aana. Bakki immoo isaan waraana irratti bobbaasan Isfahaan bakka jedhamu dhihoo sanatti. Isfahaan cinaa maaltu jira jennaan Yuraaniin bakka isaan amma niwukileer maarree tolchuudhaaf meeshaa achi qaban qoqopheessanii harka 160 maal jedhani kan qophii ta'e isa jira. Jarri kun akkuma qaallicha Venezuelaa sana dhaqanii luqqaasanii keessaa ba'an kanallee goona jedhaa dhaadataa turani. Kanaaf bobba'anii jedhani maaltu mallattoo kanaaf jennaa xiqqaatu xayyaara 175 jechuun heelikooptara daddabalatee kana fudhatanii bobba'an jira. Isaan keessaa kun akka argitan xayyaara kana fakkaatu maqaa isaa siniin H130 jedhanii A10 Warthog HC60 F15 kunoo kanneen kunoo kana fa'aa fudhatanii egaa kanneen of keessa taankis fuudhuu danda'an heelikooptara of keessa baachuu danda'an waraana fudhatee deema waan barbaachisaa meeshaalee ol kaasee baasuu kan achirratti jechuudha bakka amma isaanitti dhahaman kanatti beezii godhatanii achirraa Isfahaan sanatti dhaqanii guuranii dhufanii jechuudha. Achi booda TV fi gaazexaatti ganjifannoo himachuuf isaan qophaa'anii achirratti akka malee tumamanii kanneen fudhatanii dhaqanii jechuudha. Akka malee xayyaarri akkanaa kun faane warra heelikooptaraati immoo gaazii ka kennu. Kana hunda humna cabaa fudhatanii achi bobba'anii kunooti kasaaraa isaanirra ga'e warri Iraan kunooti gaalibaaf ka jedhan dubbataan paarlaamaa isaanii yoo warri Ameerikaa injifannoo kana fakkaatu 3 yoo argatan jedhan takkaa'onni kun nutti nafne daaraa ta'uu isaanii jedhan kun meeshaan achirra caccabe garri isaanuma diigee deemen gariin immoo numa dhee jetti warri Iraan akkasiin
fashalanii kunooti viidiyoo warri kanarraa tolchite isuma caccabe kana viidiyoo maranii achi dhaqanii kunooti akka argitan nutti helikoptarii nafne xayyaarrii nafne kunoo ciisa achi garaajii ta'e achuma ciisa. Haala kana hunda gaa warri waa beeku martinuu bakka dhahamee kufe jedha inni kaanuma bakkuma ciisetti ofiif diiganii biraa galanii akka jarattiin kun waan kana fudhatteerraa hin odeessine iccitii keenyas hin beekne jedhani dubbiin lola keessatti gaa namuu waanuma argee eegga baasa injifannoo ofiitiif jecha. Kana faatu mul'ate isiniin jechuuf egaa kun akka malee aarseenii jira jedhani kasaaraa gurguddaadha. Akka malee qaanyiitti ta'e akka isaan yaadaniif akka ta'e hin beekamu. Nama gariin egaa akkasiin jejjettu silaa walirratti lola oofti. Warri waan waraanaa qindeessuu fi qopheessuu dandeettii beekumsa qaban lakkisaa inni kun kasaaraadha. Hin ta'uu jedhanii didanii jennaan warri waan beekne perperee sana faatu afira hin dandeenye jette jedhani akkasiin kunoo kasaaraan isaan dhahee jennaan kasaarri jedhanii hin ciisanu olola oofuutti seenanii. Pireezidaantiin warra Ameerikaa jechuudha kunoo eenyu isaa gubbaatti ibsa baase salaasaan jedha guyyaa salaasaan paawar pilaan bakkuma amma korreentii fi humna iftiinsaa isinii qabuu fi riqichaa fi waa hundoo bakka takka daaraa guyyaa goonu. Ituu sanan ta'een dura arrabaan jedha kunoonuma argitanii ijoolleen duriyyoo fakkaata ilmaan diqaalootaaf marree hubanuu baattanii. Eeggadhaa jedhee aariidha gamaal waan kana miidhama guddaa jechuudha biyya Ameerikaa humna gurguddaa qabu kaagana ga'uu fi warra sana immoo cabsinee waa takka hin jirtu samii dachiin nutti to'ata baara maarree walakkaa gara gadi isaantu qubatee jira gubbaa nuti irra jirra qilleensa isaanii nutti to'atee jirra waa takka meeshaan qaban warri jedhan kun jab isaan godhe daaraa goonaan egaa warri sunis oduunuma gugguurti. Qaanyii kanarra deeggartoota ofii egaa hamilee kennuudhaaf ibsa kana fa'aa babbaasu itti fufe egaa kaleessa ganama kanaan gabbe jechuudha egaa qaroomina jedhan guutuunsaa halkanaadhaa jechuudha du'uuf deema jedhu takka ol ka'ee hin deebi'u kun akkuma argitan akka kun ta'u hin barbaadu ammoo numa ta'a jira. Namni hundinuu gaa inni kana barreessee ka'e jiran beekaati gaa miidhama sana ofirraa achi qabuudhaaf waan hammeenya dubbatuunsaa ajendaan eenyuun warri gaazexeessaa warri riippoortaraa inni poolitikaa hundinuu isarra fuula deeffate maaliif kana jedha kana jechuun isarra hin jiru kun badiidha sanyii fixuudha seeraan gaafatama ajendaa kana godhan maaltu irra gahee gaafa isaan amma bobba'an sana nama gurbaa sana fuudhuuf deemne injifannoon irraa deebine ka jedhan suni dhugaa maaltu ta'e kufaatii sana namni dubbatu dhabame. Egaa akkuma isaanuu hawwanu ittuma lallabuutti fufe egaa guyyaa kaleessaa kunoota ammas irra deebi'ee sa'a 8 galgalatti egaa jedhe wanni kun murameera daaraas hin godhuuf deemna kana tumannee iyyaa oolu. Iiraan immoo kunoo akkuma argitan guyyaa kaleessaa akka jiruun uummata gad baastee magaalaa guurtuu Hormuuz bakka nuti taphannu jettan bakka nuti waa adamsannu takka Hormuuziin argachuu hin dandeessan guyyaa kaleessaa ta'e viidiyoon garaagaraas hin jira uummanni gabba'ee riqicha gubbaa dubartoota faayiriirsan sana baasuun barbaanne warri siyaasaa yoomuu bakkuma fedhetti yoo ta'e uummata gayyaastee ittiin gargaaramuu waan jiraati kun waan gaariidha jedhee agarsiisuun barbaanne dhugumaan uummanni sun fedhii isaatiin bahee hin baane beekuun hin danda'amu. Kanaafan dhiisee kunoo kanafaa maxxansanii baay'ee dhagaa arguun ooltanu. Kana qofaa miti pireezidaantiin isaaniis guyyaa kaleessa gara sa'uma ganamaa irratti ibsa kana xiqqoo si baasee uummanni Iiraan dargaggeessi jechuudha. Kuma miliyoona 14 ka ta'u ofii isaatiin jechuudha. Bakka amma
warri Ameerikaa dhahuuf deemna diiguuf deemnu kan korreentii kan ibtiinsaa riqicha kanarratti marsanii jechuudha. Nuti du'a malee waan kana nu jalaa hin diigdanu ka jedhu nama yaasneerra jedha. Kana qofaa miti anuu jedhu ofiisaatiiyyuu wareegama ta'uudhaaf qophaa'een jira jedha. Yoomiyyuu biyya kiyyaaf ofi wareegaa hadhallee of wareeguuf hiriira baheera ka jedhu dubbiin jajjabaa taate nama siyaasaa ummatuma kakaasuuf jedhe moo dhugumaanuu gochuuf nama murate moo muranne egaan beekuu hin danda'u irraa dubbachuu hin dandeenyu. Immoo rishaa kun wareegama ka sodaatan hin fakkaatanu inni waanuma nama siyaasaa ta'e fanee xiqqoo irraa labshi jedhe. Kanatu oolee gara guyyaa. Ituu waliigalteen isaaniin dhufin dura warri Bahrain dheengadda isinii himeen jira. United Nations Security Council warma Ameerikaatti barreesseetti kennee fi humnaan Hormuuzii kana abansiisnu kan jiru rizooluushin achi dhiyeessuuf tattaaffii godhe torban darbe kanarraa jecha kana xiqqeessaa maarree baasaa jedhanii Raashiyaa fi Chaayinaan utuma lafarraa harkisanu jimaata walgahiin hin turre kanaaf bulfatan isiniin jedheera. Kaleessa walgahiin gaggeeffame achirra sagaleen yaa kennamu jedhame Raashiyaa fi Chaayinaa fi Raashiyaan qubatti baasanii lakkee kun fudhataman qabu jalaa dhahan jechuudha. Maybe you saw me smiling, but to be in United Nations when you are not united, it's a bit challenging. Ladies and gentlemen, nan gadda jedhee gamtaa mootummoota bakka gamtaan hin jirretti hayyee. We have just expressed in the chamber our deep regret that the draft resolution presented to the Security Council to address the situation in the Strait of Hormuz was or has not been adopted. Jechuun kan amma murtiidhaaf dhiyeessine waanuma Hormuz kana ilaalchise Security Council nuuf hin fudhanne kanaaf hedduu gaddana dhagahamaa jedha ministeera dantaa alaatiin fakkaatu warra Bahrain. Today the Council has fallen short of its responsibility to maintain international peace and security and to address Iran's illegal conduct with the clarity and firmness that the situation demands. This is not a matter that can be delayed or approached with hesitation. Balaaleffata United Nations Security Council dirqama ofii hojii ofii bakkaan gahuu irraa hanqachuusaa jechuudha. Waan amma Iraan seeraan alatti Hormuz irratti hojjetaa jirtu kana inni jarri kan barbaadan egaa humnaan naqnee bannaadha ta'uu dinnaan gaddite. Together with the sponsors of the draft resolution, the Kingdom of Bahrain has, as penholder and as a directly affected state, has engaged extensively with all Council members throughout multiple rounds of negotiations. We listened carefully, incorporated views in good faith, and even postponed the vote to allow additional time for consensus. Despite these efforts, the Council did not rise to the occasion today to adopt a clear and necessary text. Marraa hedduu waliin deddeebinee yaada isaaniis dhaggeeffannee egaa isinii himeera torban marraa hedduu kana jijjiiraa jecha kana ta'u kana godhaa jedha nuun jedhanii jechuusaa kana hunda gooneellee hadha kunoo sagaleetti kennaa jennaan bakka sanarraa nu jalaa hafanii jedhanti taphatanii. We made clear repeatedly that the countries of our region are not parties to this conflict, have never sought to be, and do not wish to be. We reject any false Iranian claims to the contrary. We also underscored that Iran's systematic attacks have targeted our country's civilians, residential areas,
energy facilities, and critical infrastructure, decisively disproving Iran's claim to attack solely external military targets. It is absolutely clear that Iran's ongoing conduct, including its obstruction of the Strait of Hormuz, violates international law and Security Council Resolution 2817. Hayyaruma bo'aagaa Iraan nuhee jechuunsa warruma magalfiste jedhamu Saawudii dabaleeti Kuweetiidha jara kana Imiraatiidha kanneen nuhi waa tokko rabsha kana keessaa qoodan qabnu fedhiis hin qabnu nu harkisane aduu akkas jirru warri Iraan warra amma bakka uummanni jiraatu bakka uummanni itti dalagatu maarree nu jalaa dhaane kana jedhee waan hedduu bobooha kunoo kattee aanu illee ofii keessanii dhagaha irra deebi'ee hiikuuf hin jiru. The purpose of this draft resolution was precisely to put an end to these unlawful actions, which are already having widespread consequences for the global economy, as well as food and energy security. Rising costs of food, transport, and energy are affecting millions, while tens of millions more are at risk of acute hunger. So despite today's outcome, Bahrain, together with the Gulf states and Jordan, will intensify diplomatic efforts, both here and across other international platforms. We will not relent in working to deter these unlawful attacks and to protect our citizens and residents of all nationalities. Egaa maaliif kana dhiyeessite yoo jettan hin kasaaran warri Bahareen Iraaniin kasasanii warri kun egaa warruma Ameerikaa fakkaata dhaqaati waan kana United Nations dhiyeessa erga jedhaniif torban dabre egaa tulolli eenyutti sana baafuu dhaqanii cabuu isaaniitiin dura waan ta'eef hin qaanfate jarri kun hin qaana egaa guyyaa kaleessa namni jalaa du'e galgala immoo duubaan isaan Paakistaan Arabni kun faayidaa hin qabdu numatti itti seena jettee jaarsummaa kunoo seentee egaa jara kana yeroofillee taatu araarsite Iraan lola amma marraa duraa gaggeeffame kana injifannoodhaan irra aante jedheen ani himuu danda'a galgala rafneeyyuun bilu amma warribni jira kunooti kan duraa gaa mootiin Ameerikaa gammachuu isaa gabbahee ibsi jechuudha. Shabbaa Shariif hojii fi eenyu asimuun rooliin haasaa goone maarreedha waliin galteen godhameera amma booda gaawwantiin dunuu banaa ta'a gammachuudha gaa Iraanis fudhatteetti maarree sa'a dheeraa dubbii gaggabaabaa gaa isaanis hundi isaan dhiyeessatan qabxii 10 isaan dhiyeeffatanii irratti waa walii galuu danda'amu kanaaf torban lamaaf jechuudha lolli dhaabbateera ka jedhu kunoo firiis gootanii dubbisuu dandeessanii inni ibsa baase. Achi isaan takka ture kunooti Sayyid Abbas Argaashiin immoo ministeerri dantaa alaa isaanis kunooti warra majlisaa Iraaniin bakka isaaniitiin kunooti waliigaltee gooneerra jedha. Waan qabxii 15 warra Ameerikaa dhiyeessaniif qabxii 10 nu immoo dhiyeessin irratti hundaa'uudhaan egaa yeroof walirratti bobba'uun isaanis nurra bobba'u dhaabnee jirra jedhanii karaa sana samma Hormuuziin hin badna garuu gaa akka nu hubannu to'annoo keenyaan jechuudha karaa sana irra darbuu kan barbaadu gama keenyatti gabaasa nu godhaa waraana keenyaatiin deema kun warra ammaa kaawunsiliidha warri kun warri Iraan kun bulchiinsa aynaa qaban warri immoo ayyaatoolaas qabxii 10 fakkaata ibsa baasantu jira dhaabame. Islamic Supreme Council warri jedhaman haal duree isaan kaa'an keessaa kunooti warra gurguddaa ta'an garee isinii dubbisaa.
Hormuuz keessa amma booda markabni darbu akkuma isaan jedhan humna waraanaa Iiraan nu waliin qunnamtii gochuudha. Numatti to'ataadha isaan kun guutuu guutuutti hin jiruudha. Lolli guutuutti dhaabbachuu qaba jechaan ofiin access of resistance warra diddaa gaggeessu warra Hezbollah ta'uu mala Hamaas ta'a Huttii warra Iraaq keessa jiran kanneen hunda irratti jechuudha bobbaan godhama akka dhaabbatu humni waraanaa Ameerikaa lolaaf ka dhufe jechuudha fi naannoo sana kan qubatee jiru hundinuu adeebee irraa gama dhufetti hagaluudha. Achi booda Hormuuz keessatti markabni akkamiin deemuu danda'a akkamiin wanti sun talii gamaa irratti walii galtee jechuudha. Olaantummaa Iiraan mirkaneessuu irratti walii galuu qabna. Miidhama biyya keenya irra dhaqqabsiisan kan nuyi tilmaamnu gatii deebisanii ijaaruu nu tilmaamnuun akka kaffaltiin guutuu nu godhamu. Qoqqobbiin nurra kaa'ame martinuu haa nurraa kaafamu. Qabeenyi Iiraan biyya alaa keessatti jechuudha Ameerikaa Awurooppaa bakka biraa irratti kan isaan nu jalaa firiiza qabanii bira taa'aa jira akka nuuf gadhiifamu. Maayii murtiin kun waliigalteen kun hundinuu United Nations Security Council Resolution sirnaan akka nu mirkanaa'u jedhanii waan kana immoo moggaatti jechuudha ambasaadarri isaanii Chaayinaa jiru hadha ganama akka ibsatti waan kana mirkaneessuu hojii irra oolchuudhaaf Raashiyaa, Chaayinaa, Turkiyyee fi Paakistaaniin filanii jiran. Akkasiin egaa marraan duraa Iiraan akka nu hubanne jechuudha injifannoon xumurteetti ka jedhu ammoo gama isaaniitu warri Ameerikaa akkamitti ilaalanidha. Egaa mootiin Ameerikaa ammas hadha ganama gabba'e kun hadha guyyaa nagaa addunyaati jedhee. Iiraanonni kun nageenya akka bu'u barbaadanii dadhabatanii jiran jedhee namni hundinuu ifatee jira ka jedhu akkuma amala isaa warra isa jala deddeemu kana amansiisuudhaaf kana barreesse gara booda hadha warri Department of War of jettu ministeerri ittisa biyyaa ibsa godhanii turan kunooti. A midnight raid right up the middle of their country, boots on the ground. 0 American casualties. The Iranians humiliated and demoralized. We control their fate, not the other way around. That's why they came to the table. Warri Iiraan itti bobbaanee maarree gooneen akkasiin cabanii burkutaanii hamleenis caccabe achi booda gaa kottaa nagaatti isinii ta'a jennaan kun warra kufeetu mariittas dhiyaatan jedha. Iran's defeat is America's retribution for every American lost to Iranian terror, especially those brave troops killed by Iranian-made roadside bombs in Iraq that my generation knows so well, and for the suffering their regime has inflicted around the world. Waan amma dura lola Iraaq keessatti maarree godhamaa ture waan isaan nurraa dhaqqabsiisan gumaa baasan jechuu barbaadeeti. Ammaaf gaa jedha maalirra geessaniiru ka jedhu. Now we have a chance at real peace and a real deal. The War Department, for now, has done its part. We stand ready in the background to ensure Iran upholds every reasonable term. And as everyone knows, nobody makes a better deal than President Trump. Dameen eenyuunsaa warri ministeera ittisaa lola keenya injifannoon xumurreerra amma booda duubatti tarkaanfii tokko goone waan warri siyaasaa hojjetan laalla akkuma beektan namni walii galtee gochuu akkama mootii Ameerikaa jiru gabbara jechuudha. Kana dubbataa akkasiin ofiis faarsee hamlee warra injifatamne jechuun hin jirtu kana dhaadateeti gaafatan ni gaaffii dhufe. Yesterday in the President's Truth Social, he threatened to wipe out a civilization. That statement elicited a huge response in America. If Iran did not come to the table and make a deal yesterday by the deadline, was the President really prepared to wipe out Iran entirely? Aleessa waraqaan isin dubbise sana
pirezidaantiin Ameerikaa warra amma Iiraan kan lafarraa daguuga dhabamsiisa jedhee ture. Tu ammoo waliigalteen irra gahamuu baate akkuma jedhe sana isaan dhabamsiisuuf deemaa akka jedhu gaafattiin waan inni deebisu dhagaa. Like I said, we had a target set, locked and loaded, of infrastructure, bridges, power plants. Remember, this is a terror regime. The military regime used all of these things for dual use to fund their military, to fund their terror campaigns. We had a lot of legitimate targets. They knew exactly the scope of what we were capable of. We hit some military targets on Karg, which is a bit of a signal. They can't defend it. And so Iran ultimately understood their ability, their future, to produce, to generate power, to fuel their terrorist regime was in our hands, was in President Trump's hands. That's why they came to the table. Nama dhaadata humna ofiin beekanii nu egaa qophoofnee turre jedha waan dhahuu barbaachisu kan isin gaafatte lafarraa dhabamsiisnaadha inni immoo kan jedhu akkuma nama ittisa ministeera ittisa lolaa ofiin jedhan sanatti inni military targets waan qiyyaafannoo humna waraanaa jala kufanii turan kun akka riqichaa maarree sana dhahuu fi qophoofnee turre jalqaba kaarjaa ilaandii sana galeessa ganama dhadhahaa turane agarsiisnee irraa kana keessaa bahuu hin danda'anu beekkatanii jennaan gama nagaa araara kanatti dhufanii jedhee hima kun kana ammas tokko immoo gaaffii jabaa tokko gaafataan. Secretary, and thank you both for the update. President Trump posted on Truth Social this morning that there has been a very productive regime change in Iran, and that there will be no enrichment of uranium, and the U.S. will work with Iran to dig up and remove the deeply buried nuclear dust. So I just have two questions here. So both you, Mr. Secretary, and the President have referred to a new regime in Iran. So is this not the regime that was at war with us for 47 years, and what do we think of when we're saying that this is a new regime? What are we thinking and what are we saying there? And then my second question is, with any future deal with Iran, is their handing over of all of their enriched uranium and they're promising not to enrich any future uranium a non-negotiable for the U.S.? Gaaffii dheeraa waanuma lama gaafataani eenyu warra mootummaarra jiru bulchiinsa sana jijjiirreera ka jedhu akka waan haaraatti haasaa jirtan dubbiin kun maal fakkaatan lammaffaa meeshaadhuma amma yuuraaniyeem jedhamu sana isaan qopheessanii 160 qophii ta'eera ka jedhu sana gara fuulduraatti fakkame nu kennuuf deemu moo irraa fudhachuuf deemtamoo maal fakkaata jedhee gaafataani kunoo deebiin. It's always been non-negotiable that they won't have nuclear capabilities. And so right now it's buried and we're watching it. We know exactly what they have, and they know that. And they will either give it to us, which the president has laid out. They'll give it to us voluntarily. We'll get it. We'll take it out. Or if we have to do something else ourselves, like we did Midnight Hammer or something like that, we reserve that opportunity. But what's clear, what the new Iranian regime knows, is they'll never have a nuclear weapon or the capability to get a path to one. As far as the new regime, you heard the list that I read. It's a new group of people who've seen the full capability of the United States military and has a new calculus about what it means to negotiate with us, hence why they came to the table. Waan isaan qaban bakka isaan awwaalanii kaa'an sana hammam akka qaban sadarkaan itti jiru halkanii guyyaa laalaa jirra ni beekna isaanis akka nu to'ataanii jirru ni beekani kanaaf takkaa ofii isaaniitiin fedhii ofiitii fuudhanii nu kennan yookaan immoo nutirraa fuudha kun rakkoon hin jiru jechuudha dhaadata tattaaffii godhanii dhaamtee biraa galte eenyu walga'ee biriifiin kan jalqaba irratti maqaa namoota jijjiiramanii waamee ture sanumarra deebi'eeti kunooti egaa warri kun haaraa warri kun immoo humna ofii beekanii dhahamanii okkolaa jiru kanaaf fedhiidhaan waliigaltee gochuuf nu dhufanii ka jedhu gaa dhaadata garuu walumaa galattuu akka arginetti afaan gabaabaatti hin beeku gaa waa warri chaayinaa fi warri raashaa duuba gooteen nan gaafatinaati ammoo addunyaa guutuunuu argee
kan mirkaneessi yoo jiraate marraa duraa kana warri Iiraan irra aananii jiran egaa hin beeknu waan waliigalteen isaanii sila namuu haal duree tarreesseera gaafa ol gahee dhaqan immoo kana guutuu fudhatan immoo hin fudhatanu hammam waan isaan barbaadan waliigaltee sanaan irra aanuu danda'an hagam immoo ofirraa dhabuuf deeman egaa arguuf jiraanna garuu akka isaan yaadanitti jechuudha torban 5 lola irra gaggeessanii Iraaniin cabsuu hin dandeenye injifannee silaa jedhan biyyuma sana qabatanii achirraa injifannoo labsuun isaanirra ture biyya sana qabadhuu dhiisiiti baha bishaanuma achi yaa'u sanallee achi dhaqqabuu hin dandeenye halaaluma dhaabbatanii dhaaddatanii bahareenis hin kasaarte akka malee qaanyoofte warri Aataarii fi warri Oomaaniin garagalaniiru na fakkaate jalqabuma garuma Iiraan kanatti lakki walumaan hojjennu nu jara kana waliin hin jiru jedhaa jiran egaa sadarkaa kanarra jira warri Iiraan ajaa'ibuma jechuuf hin jedhe kophaa isaanii Israa'eliin Ameerikaa Imiraatii eenyusiin Kuweetii fi Saawud Arabiyaa lolanii itoo hin jilbeenfatin kunoo kaleessa xiqqaa torban lamaaf araarri akka bu'u taasisaniiru egaa araarri isaanii garam deemaa jimaata dhufurraa jalqaba jedhanii hojiraanne egaa walumaa dhaga'u deemna ammaa fi gama kiyyaan egaa injifannoon kan Iiraan jedheen murteessee jira keessanoo maal jettanii eenyutu injifate isiniif fakkaata marraa duraa kana ammaaf egaa addaa fi kaninaan qaba ammanuma sagantaa biraatiin ammoo deebiin nagaan naa tura bye bye.